Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota Ashaa Indaka jirtu. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee bareedaa fi istiidiyoo baay'ee bareedaa ta'e qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Maal qabattanii dhuftan jechuu dandeessanii yani akka sanillee hin jenne argaa jirtanii. Meeshaan kun meeshaa obboleettii teenya Jamiilati. Jamiilaa eenyuti? Yani Jamiila Maammoo jedhan asii maatilleen dhufee jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Meeshaan kun akkuma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee kwaalitii ta'edha. Kwaalitummaa isaa fi haala hojmaata isaa ogeessi keenyallee Ashaalleen isinii ibsan jechuudha. Ammaan warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gama chaanaalii keenyaa akka dhuftan jechaan affeerraa keenya. Warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessan bira akka gahee meeshaaleen adda addaa meeshaan akkatti biraandi ta'e kun kana bichaa miti. Jamiilaan baay'ee obboleettii isitti fillee xalabatte kun asillee as jira tiistaandin akka maashaa duubatti argaa jirtanii kun gamanaan lamatu ajajame jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sheerolii godhaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma kadiiribsa isinii kennetti meeshaa obboleettii qabannee dhufnee jirra. Tiistaandiin kun lamatu hojjetame. Kana bichaa miti soofatu jira jechuudha daawwattoota keenyaa soofallee tiistaandillee meeqan akka hojjetame tokko tokko isaatiin isin timna. Deebii mootu biraandi isaa ogeessi keenya seenee isin ibsa. Warri maatillee ta'e mootuyyuun ufumaa fudhanna jedhanii isin dhufanii jira waan ta'eef meeshaan kun akka foto irratti arganii fi akka amma lafatti argan akkamitti garaagarummaa qabamoo tokkuma jedhu jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf maatillee mijeessuu dandeenya. Kana jecha share like subscribe gochuudhaan gadhumaan wajjin tura Ashaa Indaka bira dhuftanii wanti dhabdan tokko hin jiru isin jenna. Daawwattoota keenyaa meeshaa farniicharii elektirooniksii meeshaa mana keessaa hunduu isaatu ni argattan hin jenna. Kanaafuu gadhumaan wajjin tura dhaggeeffatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Ashaa Indaka bira dhuftanii mootu wantoonni adda isin godhu keessaa meeshaaleen amma akkatti isin argitan kun jechuudha. Yoo maatiin dhufee hin fudhanne yookiin immoo maatiidhaaf hin mijaa'u taananiin bakka maatiin jirutti kan geessinu ta'uun waan adda nu godhu keessaa isa tokkodha. Isinis warroota chaanaalii keenyaaf haaraa ta'aniif kan ibsina malee chaanaalii keenyaaf namoonni beekaniin beeku jechuudha. Asumarra naansuudhaan awwal marraa kan namni keessummeessinu ogeessa keenya hojii kana hojjete. Hayyee daawwattoota keenyaa ogeessi keenya hojii kana hojjete xiqqoo tiistaandii kana yeroo jalqabaatiif hojjetame waan ta'eef waan takka takka irraa isin dubbata. Achi booda immoo maatiin immoo akkamitti arge akkamitti tiistaandii kana jaalatamu yookaan isin ibsanii amma kallattimaa yaada ogeessa. Assalaamualaikum daawwattoota keenya daawwattoota dhaggeeffattoota keenya har'a meeshaa haaraa isinii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Meeshaan haaraatti kun maal jettan teessoo TV jedhama. Teessoon TV kun yeroo awwaalaatiif iddoo keenya mooraa keenyatti hojjetamee dhiyaachuun isaatiif baay'ee itti gammanneerra. Meeshaalee haaraa akkuma biyya alaatiin diizaayinii isaa argametti odoo diizaayinii isaa tokko irraa hin hir'isin tokko osoo ittiin dabalin akkuma isin jettetti akkuma suuraa gubbaa jirutti fuunee lafa kenna waan ta'eef keessi isallee meeshaaleen kun meeshaa sadarkaa tokkoffaa irraa kan hojjetame adda isa godha jechuudha. Wanni adda isa godhu keessa yeroo awwaalaatiif mana keenyatti hojjetamu isaatiif adda isa godha. Lammaffaa mootu diizaayinii isaa adda isa godha. Akkuma isin jettetti kun meeshaalee kanas duuba isallee mataa isallee iddoo TV ta'ullee kun iddoo addatti qopheessinee fi isiif dhiyeessinee jira jechuudha. Akka isin itti gammaddu maatiin isillee mootu akkuma footoo irra jirutti laalee ammas yoo hojjetamee lafa jiru yoo laalu waan irraa jijjiiramu tokko hin jiru jedhee waan itti gammadeef asumaan akka hubattanii. Hayyee daawwattoota keenya ogeessi keenya Jibriil haala kanaan ibsatiif istaandii kanaan isinii godhee jira. Abbaan manaa obboleettii keenya istaandii kana akka footoo isin isinitti ergitee fi istaandii kun garaagarummaa qabamuu tokko moo irraa gammadamuu yaada keessa. Daawwattoota keenya akkamitti yaadni kiyya baay'ee tokko gammadee jiraan. TV istaandii kana intarneet irraa biyya alaatti hojjetame fuudhaniiti nutti erganii turanii garuu akkanatti hojjetamu jenneeti yaadaa turreenu. Garuu qaamaan amma ogeessis yoo hojjetanii kaleessa galgala dhufnee yoo ilaallu baay'ee tokko nu gammachiisee jira. Kanaafuu warroonni hojjechiifachuu barbaadan Jalaalii Ashaa Indaka bira koottaa hojjetadhaa. Meeshaan baay'ee nama gammachiisaa. Wanti hunduuyyuu akkuma intarneeta irra jiru sanii waan ta'eef hundi keessanuu akka dhuftanii waan kana hojjechiifattan anis tokko kan siisterii kootii tokko kan haadha manaa kootii hojjechiifadhee jira. Hundi keessanuu gammadaa kana koottaa hojjechiifadhaa isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana kunoo yaada irratti isinii kennanii jiran maatillee guddaa galatooma jennaani akkuma intarneet irraa gabbusanii erganitti asittillee ijaan lafatti argine jedhanii guddaa itti gammadanii akka isinillee dhageettaniif isin ibsee malee isaan yaada ofii duraayyuu nu ibsanii jiranii.
amma mootiyyoo kallattimaan meeshaa kana keessatti tokko nagarsiisatni gatii kallattiin kun akka warra ammaa bitatanii ibsatu jira. Gaafa keenya akkuma argitan kana meeshaa keessatti as keessa naqatuu danda'ama. Akkuma argitan kana wadattaraa qaba. As keessa immoo baafii wanta babbareedu as keessa naqatuutu danda'ama. Asiin mootu jalaayyoo barbaadan masaaba jedhamu akkuma argitan kana masaaba waan barbaade as keessa naquu dandeetti jechuudha. Asitti mootu balbala qaba. Kuno as keessallee waan barbaadan naqama. Asillee masaaba jira jechuudha. Wantoota keenya akkuma argitan kana asillee balbala jira, asillee masaaba jira. Gama dandeenye akkuma gurguranitti gargara qaba. Kunniin immoo beekii barbaade televizyiinaa wajjin dadda kaa'uu dandeetti waan barbaade kateessu jechuudha. Bal'inni isaanii akkuma argitan kana meeqa gurguratti meeqa Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa Aashaan baay'ee irraa haasofte jirti jechuudha. TV staandii kana yeroo jalqabaatiif nu biratti hojjetamuu isaa qofa osoo hin ta'in wanni adda isa godhu keessa yeroo jalqabaatiif intarneet irraa bu'ee as nu biratti hojjetamuun isaa adda isa godha jechuudha. Akkuma san immootu meeshaan kun yeroo akkama ilaaltan kanatti yoo as keessa dikoodariin kakaa'amu ta'e yookiin immoo wanti adda addaa riimootiin kakaa'amu ta'e gama jalaa kanaan immoo dikoodarii kaa'amu jechuudha. Qaawwii dikoodarii duuba kanaan jira jechuudha. Asiin keebilee mul'atu ho'iitu hin jiru. Keebiliin dikoodarii fi televizyiina wal qabsiisu jala kanaan seena jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun meeshaa baay'ee bareedaadha. Gatii isaa immoo tokkoon tokko isaa Aashaan isinii himti jechaadha. asirratti immoo televizyiina fannisuu yoo barbaachisaa ta'e fannifamuu danda'a. Ayyee incha 43 qabataa fannisuu barbaade abbaan girgiddaa fannisuu danda'a yoo akka teessuu barbaade illee miila isaatiin taa'uu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya televizyiinni tiivistaanni kun yeroo ammaa kana qarshii 35 hojjetama jechuudha. Daawwattoota keenya isirraa kan fuune nuti qarshii 33 garuu mootu bu'aa bahii hedduu qaba waan ta'eef meeshaa hedduu irratti dhume 35 warra hojjetatu barbaadan isinii hojjennu kun hin jenna. Daawwattoota keenyaa kun isin lama hojjetatu kun hin jenneerra asitti illee akkuma argitan kana soofaa akkana bareedu kanatu jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana soofaan kun nama torba ka teessuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa soofaa kana wanni adda isa godhu keessaa tokko jechuun meeshaalee kanaan dura yeroo hojjetaa turre namoota biraa biratti ajajnee hojjetaa turre yeroo namoota biraa biratti hojjennu mootu egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa gaa hin jiraa mire bu'aaf jecha namni sadarkaa meeshaa gadi buusee yeroo hojjetutu jira jechuudha. Nuti garuu maaliif dursa nama gammachiisus lammaffaa immoo bakka ijoollee Oromoo biyya alaa jirte buunee waan hojjennuuf jechuudha. Quality isaa inni akkuma isaan barbaadan sanitti miti ka internet irraa buusan kan qaaman biyya keessatti illee hojjetamu kanas quality isaa inni hojjenna jechuudha. Quality isaa inni hojjenna yeroo isiniin jedhu uffata gubbaa uffatu kana bichaa miti jechaadha. Quality isaa keessi isaa kunillee ispoonjii kanarraa eegalee jala isaa kanarraa eegalee meeshaalee hojii kanaaf barbaachisu tokko tokko isaatirraa eegalee meeshaa tokko farraa hojjennee fi sadarkaa isin argitan kanarratti gahee by the way mana isii keessatti yoo argitee haala kanaan galeefi jedhu boqonnaa sammuu isiif ta'a jechuudha. Inni jalqaba ani kanatti aansee maal isiniin jechuu barbaada warroonni maatii ijoollee keenya biyya alaa jirtanii jechuudha. Sammuu isaanii wanna isaan ittiin gammadan wanna isaan ittiin boqotan gaafa galee meeshaan kun kiyya gaafa galee lafti tun tiyya gaafa galte mallaqni haga kanaa lafaa qaba jettee akka isin ittiin sammuu isii haaromsaa osoo hin jeeqamne osoo hin gabroomne yaani nin jiraa mire haala biyyaalummaa kana biyya alaa keessatti challenge adda addaatu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hin beektanii namni tokko hojjetaa tokko mana keessatti yoo qaxarate namni tokko ilaalcha inni qabuuf illee hin beektanii san keessa dabranii mootu ifaajaniitiin ifaajeen isaanii bifa kanaan yoo itti mana isaanii galuuf isaan illee gammachuu guddatu itti dhagahama jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya maatiin ijoollee keenya biyya alaa jirtanii yoo namoonni hedduu chaanaalii yuutuubii ni fayyadaman waan ta'eef jecha kiyyaa fi sagalee kiyya kana dhageettanii maatii keessaniif ijoollee teessan obboleeyyan teessan akkuma san haadha manaa keessan akka gammachiistan yoo xiqqaate fedhii keessan irraa gad xiqqeessitanii osoo rakkoon fedhee yuuka jiraatu taate ka isii dursa kennuu qabdan kan jedhu dhaamsa kooti. Ani Aashaan gatii isaa tokkoon tokko isin himtee jirti. Ayyee daawwattoota keenyaa akkuma gadi ibsee kana yaadni gadi isiniif kaa'e kun yaada kiyya waan ta'eef akka hojiirra hojjetan isin jedhanillee daawwattoota keenyaa tiivistaandii kana guddaa kan hin danda'u namni jedhamuutu xiqqaa kan dalagachuu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenyaa kun akkuma humnaatiin televizyiin abbaa inchi 32 ni qabata. Yoo abbaa inchi 43 illee barbaadan saayizii isaa dabaluudha malee wanni biraa hin jiru. Kunoo Egaa dheeraa ture.
Ashaa ta'u. Kana fakkaata gatiin isaa mootu qarshii kun lama hojjetama daawwattoota keenya share like subscribe yoo gootan daawwattoota keenya kan gatii ol kaallee kan gatii gadi faallee akkuma hundi keessanitti wanti bira darbanii hin jiru. Soofaan kun immoo qarshii 65,000 hojjetame isin jira daawwattoota keenya quality isaa sadarkaa tokkoffaarraa yoo xarabbeeza wajjin barbaadan illee xarabbeeza wajjin illee hojjetama isin jechuu barbaadeeti. Daawwattoota keenya viidiyoon keenya qarraa kana fakkaata share like subscribe gochuun irraan fatina. waan ammaan hojii turtaniif guddaa galatoomaa warri haaraa gara chaanaalii keenya dhuftan immoo baga nagaan dhuftan hin jenna. Chaanaalii keenya keessa viidiyoo baay'eetu jira keessa gaddeema laala meeshaa barbaadanii firaankii adda addaa waa hedduutu jira jechuudha. Daawwattoota keenya tokko lamaan ibsee waliin dhiiguu hin danda'u. Kanaafuu ijuma keessaniin keessa deemaa laala waan barbaadan kan nu biraan gattan hin jechaa jira. Haga ammaan hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffadhaan gara kiyyaa xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyo waalaikum salaam warahmatullahi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani yaadan qabu. Ayyaa daawwattoota keenya nagaa. Tarii xixiqqoo.